أجايبه جدا. تيك توك حمود ديما يعني ما يعني تيك توك أنا مدوما مرتفع وهورينا باسا تيك توك كيف مرتفع ابسشاقو في راسي سين ما كبرات أكاونتي براتي مقا ساهد دوبرك هاي أورومو ودو تندأني برب مرمى كيدين في الرابو كسانيت وفي قد أتشوف الأن أورومو maka kuma tu jira bar maka bisa TikTok malan TikTok ke bar live idan aka tuguddate bar wan live gize live senu namni oso darbu yarka ite account isi tijani follow na wada mane video gize post baru bari account khiyat namni meddu amma barate bar mane turan da ka no wadani maka hiya hana bismillah anu kudanin ta ka follow maka makitin ani nu yu gara kudani ta ka follow gure tore echo bodar fake taw be kemade amben ka namtani gori maka hiyam bana tarabbus do da ke sana man janajena wallahi nan me kannati amma hono screenshot goynati ergenjichu malaka hundana magafatan arar isada anama warimo wanta kasu anama janajan ke sanis malakas naman gafa inshallah waso na janajan tewo kasi jalan dubbadwan kana amande ke san daga ni na tolte fajan an kan fadi chugan mupil oh my god dami famous is in ya wal rakatan Facebook ka yafabar ka Facebook ya fabar namni himbe ko bar amma be kama jira mare najala ko bate buddan to ko in kabatre najala ko khana khama hana madir kitti namni baru jira mane mak yam Facebook fa bismillah rakade to namni duro namni ufi wa go dan da nama ko be kabani mak asani tinon no jidan يا رب أمو قدير شير لا قفتا أرمون ربي بوم سبيش على ورا سوشيال ميديا را ويجاد عجب يا كسي ورقتي جاك ما هاتي فاضي انجرتو جرار فاتش مو فاتش رامي بيرفض جرتي تاولن دمن سبورتي را دفترف akkana jedhe gaa maalitti warqee akkamitti amma garaan si danda'e atas jirtare Itoophiyaa deemuu sodaachuu akkam garan maankee akkamitti danda'e as jirtaati jechuun ka kaayiroo kami jirta jedheetu akkamiin ta'a Lebshaan biyya deemee akkamiin biyyan deemne jechuun ani deemullee rakkoon irra hin jiruutu deemuu hin danda'a garuu deemee deebisuman danda'a garuu deemuu barbaanne yaa salaam yaadde anaaf inni yoo waliin biyya keessa deemne akkamii isa lakki gaafa jaarsi dhufu silaasetu nyaata situ qopheesse amma yaaddee jirtan lameenuu waliin deemna hai maaki ummanni biyya hai maaki hai ibsisha hai maaki anu lameenuu wal dubbisuu hin dandeenye ree namoota dubbisaa haaraa kana guutu hedduu beekamtaa walamma abiyyuu haayisin jechuu oolaa jedhadhamaan yaa'u isurdaanutti beeka jechuu hooggantoonni illee na beekan dhugaadha garuu hin beene way isa jala na argisan uummanidhaan na darbanii way fuul fidee dhufee na gaafata gaaf tokko jeen maali wanta kana yaaddanaan jeen osoo amma sargii godhatu jiru Itoophiyaatti na jala akkasi si jala na fudhanii na ilana akkam taate naan koota kiyyaas gubaas jala godhaneeti si jala jee ay jechuudha
homaa sin godhan dhugaa biyya sun dhudhatte. Nama akkanuma. Oromoo bira gutee Amaaronni kunis sirriitti na beekanii si galee. Ichi indee isin amma asitti ganda isaaniitu jiran beektaa waa afaa fudhachuuf ganda sanfaa waa bakka gis takka waa order godhee achuuf itti faanaa dhufa gisin indee natin dubbatan garuu na yaasan indee ichi lisnaat yaat yachi zarenya yaat ninjaan እዛ ጊዜ akkana garagaru አቤት አናገርሽ ጊዜ ኧረ ከአንቺ ጋር አይደለንም ከአንቺ ጋር አይደለም እናንተ Sofia tokko fakka hojii warra Sofia moo eenyu talasanii waan hin gaddaluuti Sofia moo eenyu wanno sagalee isitiin ka hojii tokko fa isma kuchi gootee hojii bara anta diaspora kentumo yaa Sofia jedhanii bittus taamini diaspora itti yite sanbaan taqaalitti ta'iyyaa qaatu san ta'a washaa san انتنا نقدلوا تيت انا استيت واندان استيت ناس فريتين بدلجيني ايسي بوست هوزي على خينا انا تدلجي انا ساني برمني ساني تو ايه والله لبيك كتاب جوار الرامي مال يا دمان قدامي واي كتاب سنيرا yaada gisee tuuchu waa'ee kitaaba isaa raamu waa'ee kitaaba gurguruu raamu kitaaba barreessuu raamu maalirra yaa jecha walumaa osoo jiru jireenya mataa isaa dhiisee saba kanaaf jiraatu jirudha. Jawaar Mohaammed barsiisaa laayibrarii Oromooti. Jawaar Mohaammed namni dilli kun callisee jechuudha. Osoo kan Jawaar hojii hojjetan namni meeqa jiru jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha egaa har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatiitti na wajjin turaadha. Egaa viidiyoon kiyyaarra makiinii osoo Itoophiyaa deemuu nan danda'a garuu anaaf ibsishaa yeroo wal biratti argannu lamaanuu fi masiidhaan lamaanuu namoota gurguddoon biyya Itoophiyaa guutuutu nu beeka akkasumas warri soddaatillee nu beekanii walitti dubbachuu hin dandeenyu isaanuma haasofsiifnee isaanumatu nuta isaanumatti keessummeessu malee nu yeroo waliif qabaachuu waan hin dandeenyeef anaaf ibsishaan guyyaa tokko yookiin yeroo tokko Itoophiyaa keessatti wajjin ta'uun baay'ee ulfaataadha jettee jirti dhugaadha. Egaa ibsishaanuma akkuma argitan kana gaa sooshaal miidiyaa irratti namoonni tokko kan isa argan suuraa kan wajjin kan poostii kan godhan bakka adda addaatitti kan wajjin kan poostii kan godhattu baay'ata. Ishiinillee osoo galtee akkasuma biizii taate namoota wajjin kanaafuu ibsishaa wajjin yeroo Itoophiyaa keessatti wal argan yeroo waliif kennuu hin dandeenyu jechuudhaan sababa akka kara biyyaa hin deemne waliin isaan taasise tokko eertee jirti. Egaa makiin waa'ee ibsishaatii fi ishii jireenya isaanii irratti jireenyi keenya suuta jedhameeti suuta wanni hunduu ni ta'a hin dhiphatinaadha isin hin ariifatinaadha jireenya keenya nutu beekaa nuti suuta jennee deemna malee muddamaanii miti jechuudhaan waa'ee karoora ishiitirraa har'a hanga tokko dubbattee jirti liibirratti warri nagayini. Egaa sirriidha namni tokko jireenya jarjaraan dhufe jarjarumatu deebisa waan ta'eef jireenya jechuun immoo itti wanni hunduu jechuudha baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu muddamaan wanta xumuramuu miti isiniin jetteerti. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.